Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arranta nagaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra inshallah. Arranta nagaa immoo viidiyoon tun jaartii tijaaratiin pirankii godhu deema. Pirankii takka amma duraa asirra godheen beeku. Fuulduraa fi irratti godhu waa tanabichaan irra godha. Tunis gawaan dilas wanneetti miti. Akkin ja'uun fuudhuun fadhaan jaanii. Waan isin gattu meegaa kanuma waliin laallutaa takkas jaalleetti jetta duraaniitiin jaan osoo naafetti waliin fuudhin dira jaalleetti jetta duraaniitiin jaanii gariin keessan gaa jamiiliyoon futee jechuudha immoo xiqqishoo bubbulee jira jechuudha waggaa lakkoofsee jira so isinis waan jettu gaa in dawwulaafamma jechuudha dawwuleetti maafiin waan isin jettu kan waliin laallutaa mee shamarran kan jara guddaa gaa gizeenii fi masaanuun itti dhufu deemtu kana dubbiin taatu fi kan waliin laallutaa hamma hin bilbilaa fi walumaan dhageenya jechuudha. Yaamu jirti. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Akkam nagaa? Akkam? Nagaa faya. Alhamdulillah. Habib man kana reefu sulke? Bilbiltee ture isa reefu? Yaa tara bilbilee ture. Sorry, raafuttiin jira ture ammaan ribaa kee bar. Tu waa nyaatte? Nyaata nyaadheetiin jire. Ture jirta. Nashaata gaawwan. Atoo proogiraama hangi ni qabeettu fitatte? Yaa fitatte. Milkoo iteensaa? Namni du'aa ijaarsaa qabu silaayis bar bakka nashaata wayin siimuu fadhee ture jechuun gaa waan ta duraan ittiin adda jechuu fadheeti gaa waan no wanni dho'isalleen hin jiru maal sedee taanu jiru tanarratti lakkuma bultuu waan haarii dhageessaa waan waa hedduu jiraame. Jechuun maal gahaati himire no seefi nama siimu garuu immoo dura akka waan biraa jechuun akkanatti hin aarree jechuudha fedhati giseen siimu waan nama aarsaati illee miti maybe gaa si aarsu malee jaati. Akkam hayati hay. Waan si aarsa. Waan nama aarsa maali waan na dhoositee jira shuur. Waan si dhoositee miti. Si dhoosallee hin jaamu. Na jechuun gaa naaf osoo waliin fuudhin dura namu gaa akkuma namummaa jaalallee numa qaba namni ta wajjin ture jechuudha. Siigalu jiraame? Naaf galatu maal taate? No waa humaa hin taane siini yaa maqaa sitillee siimeen ture kee beektaa gaa sittillee wannan ta'iniiti amma sumaa fi nama dhageeffadhu. Hayyee maali silama fi miree? Jechuun akkasii siif galee jira jeetiin usee arguu jira amma akkasii galeen see. No wanta kanaan galee ka baasinaa fi mireeti. Okay, siif hima. Jechuun wal fuunaa waliin jennee ture si duratti jechuudha na osoo naafetu walitti hin hidhaamin jechuudha. Hayyee. So jechuun aaddii olii seenee ture duuba akkamii aaddii tanii jechuun gaa osoo naafetu osoo waliin fuudhin duratti illee waa'ee kana sittiin hima jeetumaan ture. Ayi wajji aaddii olii seente isiisan wajji immoo. Yaa. So jechuun gaa ammaan tana nama durallee kan sitti himee saame atubaatu laaffisee ilaalee xishumaa sitti himee so inni haa wal gorannaa kanaan gadi taatee isiini. Qalbii kanaa dhiisire. No qalbii miti dhugaan baana malee. Safataa kanaa dhiisire qaawwaan akkanaan fe'uun hin beektu. Sansiibichaa miti irraa nuyi shamarran hundaatu hin feene. Dhugaa maal jechuu feeti? No jechuudha amma sireensi hojjaasoo jira. Hanjamatti hin jiru.
yaa Yaay. jed- Namni harka jaartii duraatu eegee fuudha jennaan naafeetu like eegee shariyaanu afur hayyamteemi. Shari'aan afur hayyamte inoo afur hayyamu siin sintinne disee afur hayyamte ta duraati fi waaqa isii eegdee ta lammadaatu illee fuuta inoo naafeetu eegee wal fuune walii biran dhufne ijaa waliin agarre inoo. Sanammaa dhugaa keeti amma jechuun haqa kiyyaa'uun eenyu jechuu feeteetiimi. Ati beektaa wanni takka jechuun kan dirqama ta'uu qabdi osoo hin amma haqa keetis hin kaannee inshallah gaa yeroo gabaabduu keessaniin guutaa jee yaada. Ammoo Naasoo akkanaan barbaada maali naa dhufte ammoo ganama. bara amma gariin fakkeenyaaf hayyee ana amma akka kiyyaatti amma gaaroomin yaadu kiyyaa'u akkamitti yoo hajjatu taate dhiirti gariin fakkeenyaaf eeguma fuutee fa'aa booda himtiif si galtee ana immoo godhachuun ka if duraan sitti hime wayitee. Jamii naasoo akkanaan barbaadu hayaa. Maal no? Maal asoo jirtan afgalutti hin jiru wanti ati naasaa jirtu laamatti. Afaan Oromootiin haasoo jira beekte. Naaf gala afaan Oromoo garuu wanti ati naasaa jirtu takka hiiqqaasii naaf galaan jiru. Sitti hime jechuun edallee amma faamilii si wajjin barsiistee ture faamilii si wajjin haasaa ture jechuun waa'ee kanarratti baatii takkanaa kan Faamilii bira dheedhanii hoo? baatii takkanaa kan naan jeene. Odeessoo. Okay. Silkii dhaabsitee jirti jechuudha. Shamarran keenya osoo hin ta'in shamarran humnaanuu hin fadhanii jechuudha masaanuu. Isiin amma hatta faamilii si bira illee dhaqeen jira jennaan kanii silkii naarratti cuftu taate itti deebisna moo gami? Sawa itti deebisna. Ammaan tana gaasiin deebisneetuma itti ammallee ittumaan deebisa jechuudha. Ammaas nu faana turame. Hello? Hello? Dhageessaami? Silkii maara cufta haasoo jirraami? Maali gaa malli kana? Maaltu nurra seefa feeree ganaa dheedha warra isaaniiti walbaatti barsiisa kanaa kan naayete maaltu nurra seefa feeree? No, as jechuun ka waan takka kabajaanis si wajjin haasoo jiraami silkii daamsuun qabdu gaa. Dhugueettu kabajaa osoo warra isaanii deemin siraana dubbisuu qabda ture. Akkasii garuu akka tasaa taateen jee baramaa namni tokko jechuun amma kana keessas Lakkaan dhiyoota hunda kanaaf akkana amala jijjiirachuu jirtaati. no akkana hin jennaa hayati ana mala sitti jijjiiranne. Dila kana hundamoo? Jechuun amma bara wanni biraa haa godhamtee wanni isin jiru jirtu garuu warra isaanii birallee dheenyee turree abbaa isiitii hojii haasawee. Warra isaanii bira dheedhee haasawitee bakka sibiila kan ijaarsatti yokkuma godhachuu qofaa si kafa eega isaaniirraa fixattee maal irraa barbaadda duuba? Achiis gaa jechuun sumattiin hima jeeti gaa. Maal natti himtaree gana dubbiin hanta xiroo dhumte. Saniifuu? Saniifuu wanti ati akkasii haasawittu isaan hundi isaan kakaji baree sin jaaladhaa yaatii si malee hin faduu maarreedhaa. San hundi kijibamanii si malee nama biraan fadhu. Ammallee kijibettee kanaan jeen. Kijiba ta'uu keetii ammoo kun ofumaa fi rabbeessistee bari. No ma'ayi akkami kijibaa yaadee kun ammallee sumaaniin jaasan maali ani sitti kijibuu dhugumaanis jaaladha ammallee. An sirraa fagoon jira isii dhiyoo jirtu san haa godhachuu barbaaddeeti lammadatti. No anama fagina hin jenne jaalaltii fageenyaan hin madaalamtuu jaaniimi san hin jenneen. Osoo san hin taane duuba maaliif deebitee warra isaaniitiin eega wal bartee nama hundaa wal baate maaf narratti daawwitare dura narratti daawwachuu qabda. Sila akkas tureen jee barsan dogongoraaniin sin jee eegu bakka wanni ilmi namaatii miti arrabaa fi ilkeen waldhaa jaaniimi. Arrabaa fi ilkeen waldhaa maal jechuu fayyadamoo?
jechuun arrabaa fi ilkee wal dhahaa jenne sani jechuun kan namni wajjiru takka ilma namaa ta'ee jechuun namni kan hin dogongorre hin jiru sana akka dogongoraan naa qabi. Osoo waliin fuudhee maanaaf hin himin fuudhuun fadhaa. Amma bar takkuma barte kana jeesan jees takkuma amma ati akkan maal jettaan sin jemmaati asirratti ana amma hayyamuma. Maaliin jaa waan takka waan hin joon qabu. Inuma masaanuu rakkiddaa maaliin jaawii hin qaanfattusa maal jettaa? Maali way waan haariyaa way waan sirraan hin baane irraan hin baane ayi maali? Akka kayyanaa akkasitti ni fuudha. Naafatu waliin agarree jaa takkaa waliin agarree noo. Ni hin beekan sana. Maal joo fiisee jechuudha. Isii hojii jiraachuu barbaadda? Islachuu. Islachuuti maal jechuu islachuuti? Isii hojii galteen hojiis galta? Hay maal qaba kun? Jamiila asoo akkanaan barbaadu egaa warra isaanii irraa filattee waluma isaaniitiin walitti fixadhu suma hojii jiraadhu baqa maal irraa qabdu nagaatti. Hay. Amma silkii dhaamsitee asirratti imman amma silaayee dhugaa taatee jechuudha. Akka mannaan loltee jaarsasii chaaw jettiin jechuudha. Lammata egaa garuu ammaan tana ittumaan deebisamma. Ittuma deebisammas. Egaa ammaan tana egaa isiinis akka malee dallantee jirti. Anuu gaammoo irra fuudhuuf inuma yaadan qabu. Maaliif ansi malee ati nama waan yoo ta'e kanneen harkaan qabdu warri jettanii yoo jiraate ta'oonni ati qabata harkarraa hin qabu guddoon keessa jechuudha fedheete amma mee itti deebisnee gammas yaa kadhanna moo anyways idda wallaaf ammas ayyaa. Nara dhaamsitee jirte itti deebisan ammaas jechuudha. Hello? Ida keessa? Maali gaa reefullee sumaan hin silkii namarratti hin cuufini amala durii hin qabne kanarra isaa fiddee. Ati maali maal narraa feetamma booda maal irraa dawultan irratti dawurin isra eeggattee warra isaanii irraa deemfuudha. No, ambaraka kana dallantee loltee waan hangattu furan akka gammachuun qalbii takkaan naasii na dhaabbata naasii jire kan hangattu fi bara. Maal jechuudha naasii jira naasii hojii jiraan osoo laalee si argite biraa si rabshuudha osoo naan jechuun. No, ati wanni ambar waan takka mee waan addaa uumuu qabda fakkeenya ta'uu qabdaaf shamarran keenya kana naasii jire jettee. Jamiin fakkeenya akkamiin ta'a namni baadii xiqqoo sana akka dandeenye dhufa jee osoo guyyaa xiqqoo naafee guyyaa osoo lakkaachuu jiru waan akkanaaf ittee bu'ee kafiyya kana buusee yaa jire. Ibbuuseef hayatumaan silaa kamiin ayee taasisaa namaanis bakka keetii bu'ee jechuudha. Silaa cinaa dhaabbadheetumaan gammachuu takkan qalbii takkaan mana galchaa fi taariika dalagaa akka shamarran biraatiin illee fakkeenya ta'u. Okay, yoo wal agarree jechuudha samboodii yoo fuudhe akkas na cinaa dhaabbattee naa goote jechuudha. Hayat maal jechuudha na cinaa dhaabbattee naa goote siin fuususuu ani na duubatti uffattee barra horee bitee bisaan hojii jiraadhu. Anamma gisee kana malli na dhibee kan amma egaa amma nyaata illee nyaanne beekte reefuu akkuma ati waan jenneef nyaata illee nyaadhee jiru siin jee garuu dilaa kan amma kanatti gara jabataas jee yaadne. Akkam numaa fuudhigeetiin disee gajabii maal taate rabbii kee. Maali sirri anaatu sirri hin jirreen isaa mi'arra. Lakki anaa sirri hin jirree si miti. Maybe ta'uu mala akkasiis. Jamiil amma isii jaalattaa isii wajji jiraachuu jirtaa isii maal narraa feeta waan biraa waan takka narraa hin qabdu ganaa asirra dhumattee bartii yaafette. No akkan illee hin jaamu laal. Siin jaaladhaa yaati siif du'a si malee hin fadhuu dilli isaan hundi kijibame. No kijiba siin hin jenne silaa kijiba taatee tana ara dawulee kana kabajaan siin gaafadhu ture. No silaa kabajaa taate barsiisaan dura dawultee naa No, san sinjebar ilma namaati ilmi namaa ni balleessa san badii akka badii diyyaan naa laaliin sinjebar san. Jamiil akka badii ta'e si filaalu maaliif
كان بوسنا لا لي يعني ما لي فيها تينو بيا كان ولا جرجنا بيا حساب بيا تقافي بيا تربو أكسر وفافا ولا كورام إنه كم تشوف يا كذا تمال ستة دعام ماما وان أياد الجرونا نبيها سوالله لي تيمتي برامس أكان سرا مرة من بيتا وان هدو سجالة دوفينو سرا مرة مو إيوان أنا بركة دلنا ما يفركتوا فيه خلينا ستي بمال no waan hedduu si jaaladhu waan sirraa muramuu hin dandeenye bakka na qoma dhiibaa na dhufteemi no tanaan karaa fuudhaati no injii intana malee ninja maaf hin jenne no achuun akkanatti ammaan gaan dilirratti kana akka baddee wana naa lolta seene gaamaan qaatu maaliin aan si jaaladhu sirraa muramuu hin danda'u waan hin garaa kiyya hunda keessa banee si garsiifeef sanii fi karaa kanaan naa dhufteemi hayaati sanaanis akkasuma barra ni beeytaa miti akkasii yoo taate duba na dhiisiree haa siin jeen jiralleen waan hin taane hin jeerre me ammaan tana me waa siimu haa maal naa himuu deemta ammas ta sadaffaatiin fuudhayyoo no sanii fuudhaa sitti deemuun deemu moo jaartii qabda tara dura sitti nimni kaasanillee hayyeenatti hayyaa jaartii sadi fuudhu deemta ammas naaf himi hayyeen amma dhageessii fi nimaatimee akkanatti iyya baastee fiiginiiti waan isin jechuu deemu maal naan jetta sadaffaa fuudha namni takka piraankii irratti pirankii ta'ee nama akkas ta'e ni beeyta maal jechuun ni beeytaame eenyuun beeya eenyu faadhame hordoftootuma kiyyaa jechuun warri pirankii osoo eeguu pirankii ta'e jechuudha. I'm sorry. dhiifama guddaadha. As keessa beektaa warri si rifatee kanatti michoontu miskiina wallaahi kana garaa nama nyaatti warri jiru. Amma isaa irra piraakii dalaguuti beekteetti amma bara oomishaalee taatee bara obboleeyyan keenya laafni ni maafi dura obboleeyyan keenya wanti Jamil jaartii sin qabu garuu immoo akka piraakii gooneeti osmee akka piraakii gooneetuma isin bira finne tan isinis saayibtatti matiyya garuu immoo namni siidee fedhamee taa'ee hedduu jira amma jee yaadan maaliif jennaan yeroo viidiyoo tana ilaalan bakka wayi michoomtu nama rifachiisti akkanatti wayi waattee yaani ati immoo garuu dhugumaas masaanuu faana wajji bitaa kan billaalee eega. Tiyyaa fatan fannaana dubbiirraa taa'e. Amma saayiba naan jetta bar dhufte. Duba maalis ija. Jaalatamtoota jaartirree Jamil amma kaalimaanii fuula duraaf inshallah jaarsariyya. Isin as online mara gattee anis online mara ittiin jaa naaf isin wanni takka nu gidduu jiru wanni nu gidduu jiru biyya jay obboleessa jee hayesti maal si godhe no jechuun amma fakkeenyaaf mee wanni dhagahamummaan anti yammoo garuu gaachuun akka rabbiin beekni wallahi taniin jiru gaatan amma hanjamaa osoo hin jenne takkittumaan fuudhee wajjin jiraadhaadhan ammoo taradbii hin beeku amma isa hanjamaa keessaa baatee nama dhiisi fayyade gama kiyyaan akkasii ati ammaan tana yoonii fi jaarsi kee akkumaan ammaan siin jee kana taatee yeroo heerumtetti jaarsi kanuma akkana siin jiru taate jalaayis ni qabde gamma asirratti leenjii fudhattee jirta maal jettaa meeti. Jaarsi kee meebi rabbi sitti hin godhiniiti yoo wanni kanaas mudate yoo. Akkuma maana lolloltee maarreeta. Takkaasi dhiisaa winuma alla bade hai onni dila kana isaa fidde garuu haa jennooti.
dhugaa magaa warra si rifatee gartee maaliif dhalaan dhaluma gisee ilaalan taa'aa ilaalan jechuudha. Gisee sanitti feelingiin isaan keessa jiru I think ni beekta jeetii yaadaan illee. Jaartiree turuun tuloo godhuu Haaya bu. Egaa dhagee. Jechuun kan namni gaa dura maybe jaartummaarra pirankii dalagaa. Ana ammoo jechuun nama hedduu jira amma Jamiilaatiin fuutu maal hojjechaa ture. Ammas pirankii meeqa as keessa beektaa piraankiin? Sadii isa takka ta duraa jaartii tijaarrattiin jee Jamiiliyoon fuudhee. Tan lammada ammas atumaa agartee bakka amananii tuggus fuudhee isaatu hin dhageenye ta biraa fuudhuu deema ammas pirankii biraati. Tan sadaffaa ammoo akka piraankiin isaanumarrattuu ta'u jirtu. Viidiyoo takka keessa pirankii sadii jechuudha. Maaliif pirankii amma duraas hin daleenne takkitti daleenne immoo tanaan dalagee garuu amma booda naaw pirankii dalagoo asumarratti haa dhaabbattu piraankiin irraa kan gatta. Si gammachiisa piraankiin ati? Na gammachiisa irratti hojjetta. No. Ni gammada garuu nama irratti hojjetu hin jaalladhu. Nama tokko jira nama yeroo hojjennu bakka amma duraa naaf caaliin bareedduu takka sirra hojjenneemi. Wallahi billahi shampaan. Aarteeti amma dura silkii torbaa meeqa kaastu ture. Arraan tan ammoo giseen dhaamiste amma giseen deebisne kaastee miti gaaf sana ammoo kaastu ture yoo jechuudha hordoftoota keenya. Xiqqashoo garaas ni jabaatti mataas ni jabaatti miilaas ni jabaatti harkaas ni jabaatti. No. Ati hatta fuulallee jabaattan fuula lallaafaadha. Pirankii ta'uu isaatiin jeen gaawwanis. So ati mee shamarranii wanti dhaamtu maaltu jira mee fakkeenya waa'ee masaanuu kan irratti dhaamsi tokko mee? Namni maal dhaamatu dhugaadhaa dhalaan takka egaa jaarsa dhiisiiti yoo maqaalee maalisii nama biraa wajjin deemee takka nama biraa dubbisee itti dhaga'ama. Okay. Kakaadhimaatu jechuun kajaarsaan ta'e. Unkaan kajaarsaa dhiisee jechuudha. Yaa. Ayyaa kajaarsaa taanaan maal alla duurri si wayya beektaa jaarsi kee fuudheerra jaarsi kee du'ee sanirra wayya. Hai. Amaluma jettee wallaa ture jaarsa kee fuudheerra du'eerra wayya. Laa hawla. Kamu sudah kisah kau? Okay, am gaf tokko. Ayya. Like bakka haati waa hundaaf isaa naratti fuudha faayattee beektaa lubbuu tana qubatti hin teesseessa. Inni takka taarka qabateetu madhutte jette bargaa. Mataa lafa kaayee maal ka'e bargaa. Akkasuma jee namarraa fixaamin. Akkasii hangama kiyyaan garuu hedduun dhaga'ama. No, yoo taates amma yoo taates wanni akkasii muktiin yoo taates furachuu qabanii jaagis takkan yoo dhugaa dubbannee jechuudha. Egaa dubbanni teetee immoo furachuu qaban jee yaadaan kam gataa ta'u? Maal fudhatu? No jechuun akka wanni takka yoo eega uumamteefu amma fakkeenyaaf kan amma sii dhufe kanatti already warra isaaniitii wajjis haasawee jee gizeetitti hime. Tonta gosa addaa tokko. Into wanni kana? Ashaakulitti maal godhanidha? Waan isin jaalannu fiifar. Waan nu jaalatan dura jaartiin mari'atanii ala gabbaan jennaan isin alaabtatanii mana toltee bitani. Okay, bakka ammooda manuma keessa wajjin mari'annee niiti. Garii ammoo kan dhageeffaa warra akkana yoo jira jaan. Yoo gizee jechuun fakkeenyaaf jaarsii osoonii fi waan akkanaatti isin gizee itti hime fuudhu feeta. Waraqaati ganama naaqanii ganama san deemnee haa godhu warra akkas duufaa jira. Inuma jaarsaa fi jaartiin isin namni wal jaalatu wal qofaa wal muufatee na wal dan jaalala hata bira. Yoo cheat irra godhe fa'aa fakkeenyaaf. Yaa anaa irratti hin goone fa'aa jettaa inooti. No akkasi gaagus karaa akkasi karaa biraa deemtee jechuudha. Yaa isin lachuu karaa biraa deemtan garuu yoo amantiin jiraatte. Ina amanamtuu dhiirsitu baay'isa wayii akkasii asirratti dhaabbatu jee yaadu. Dhiirsitu amanamtuu. Ni amanamtuu akka kaitii keessa jiraami. Akkas fa'aa jee. Akkas ammoo garuu dhiira hunda waliin hin ga'in dhiirtii
dhalaanis akkasumatti amanamtu jira ta hin amanamne jira like jechuun waluma keessa jiran jechuudha bareetiin ilmi namaa ammoo akkatti dubbiin tuttuqina kanatti. Akkasii anammoo asirratti gaa asumaan jechuudha gabaabsee warreen shamarraniitis wanta yoo uumamtu taate bultiidha yaa'iniin beeka bultii keessa garuu namni yoo nama tokko dhugaan jaalate yeroodhaaf itti dallanee achi booda garuu numa fudhata obaan sana saniifuu ilmummaan namaatu waan takka namni beektaa baay'ee way namni waa hojjetu waan balleessa waa hin hojjenneetu waan balleessin maaliif yoo durumarrattu womaa hojjetuchu hin jiru maal balleessa san hojjechu jiru immoo wayiis ni balleessa saniifuu irra walii dabraa takkaa jiraa miti shamarran keenya kana bichatti aaran malee irra guddaa hara biraatti hin aaranii soo karaa kanatti obsa fi gallakkisaan jira garii nama dura mucaa tokko maal jebee taasuma jirruuti hiriyaa kiyya saa jamiilli san dhalaa masaanuu jibbitii jebeeta yoonii fi dhalaan afreerumuu dandeessi ja'aanoo je matarraa murraa miti jennaan akkasuma hoggaas daa'itu akkas hin ta'u hoggaas ta'ee ilmoon ta'ee jettaan ilmoo galalta ilmoon warra no maaliif hundaa'u amma fakkeenyaaf jaarsi afur roggaa fuudhee laazima jechuun taan biraas numa dhagaa tana biraas numa dhagaa si galtee dhalaan yoo no jechuun amma afur yoo fakkeenyaaf jaarsi jaartii afur qabu arree tana bira bulee matarii amma kana garaan laaffatiin kaaree fuuldura jirta aroon keeriyataa haasoo kastillee si gaafadhee akkasitti ture anyways rabbi isnaa qajeelchu nuus haa qajeelchu so warra wal jaallatee jaalamaarreetti wal jiraatu hunda keenya nu haa godhu inshallah akkasii gaa hordoftoota keenya dhumarratti kun tiyyaan tun hiriyaa saayibti TV malee jaartii tiyyaa tanii prank dalagee miti jechuudha. Ammallee kana onuu agartanii ammallee kanatti ta'uu feetee jirti yoo jaati yoo ta'uu feetee garuu amala hedduu qabaachuu qabda yoo sirra fuudhees obsuu qabda yoo giyya dila yoo kana godhu taatee taate ni nyaattaa kootu ni so akkasii prank maqaa dhumarratti waan takka jeeniiti salaamtaan keessaa bee akkasii hordoftootatti kabajamtoota daas jirree akkuma jaarsinii majaarsa ayiba kiyyaa nama naaf qaaliitii no jaarsa kiyyaa miti jaartii isaatii miti inshaallah warri isinii guyyaa gaarii warri isinii halkanii halkan gaarii akkasii jenna atillee siif ganama gaarii galatoomis hin jenna gaatiis prankiinis karaa kana fakkaata si gallakkisa fakkaate amma galatoomee anna warra nan qabu bye bye hordoftoota keenya gaa kunoo kana fakkaata prank tokko keessa prankii sadii jechuudha kan hojjennee prankiin yeroo kun nuuf dura nuufis booda haa ta'u jee yaada prankiin biraa maybe gaa inshaallahti namni kamii pranki daleeddaa maarree ijoollee hedduu dadhabamu waan takka takkaaf jechuun jasta akkana kana maaliif kan amma yoo dhugaa taate isin akkas na dallanti garuu munaafis waa wal quba qabnu garuu warri pranki ta'ee isin yoonii fi natti dallantanii yookaan nutti dallantanis dhiifamaa harkarraa garkarraa isin onneerraa moggararraa isa qaamarraa isin jenna hundaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagayaan nuuf tura.